argitanamma Jamila fa'aa hedduu na gammachiisee jira. Anaa fuudhu deemu sababa ayyuu ta'e fuudhuun kiyyaayyuu Sumayyaan kootu ijoollee ishee mul'isan an jette amma waa bibbituuf deemu jira jechuudha. Jamila fa'aa fi Atiikaa daa'ima xiyyaaf akkasumas Sumayyaallee kennaa tokko tokko bibbituuf deemu jira jechuudha. Waan adda addaa bitee har'a bora sun jedhin kennaa bibbiteefit እንግዲህ wanti isin godha surprise isin godha jechuudha. Waan bibbiteef san booda yeroo isaanii kennu isinuma mul'isa amma odii gar magaalaa keessa shirri jechaa jira jechuudha. Mucayyoo qopheessellee immoo booduma waa jedhaanii jechuudha. Booda waa jedhaanii yaa'u itti maa jechuudha booda sababbii maaliif akka dhiisee deeme kan itti mutaa jechuudha. Hanga waan wajjin tura. Leti ya fufate bitaa jira. Likki isaallee beeku baadhu umurii isaanii isin tilmaamuu bitaa jira jechuudha. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. ديبي دفع جرا أكو مرقتنيتي أما خلاص سمية فألف جميلة فأتيكا فألف وأنت كتوكو ببتي في ولك كبي جرا دعائنا قدا أكسمية اللي يادا جيرانه أكنا جاء ولا جرت دعائنا في قدا. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. ديبي دفع جرا يشودا أما أكو مرقتن ساعتي أن دبرتي أربعة فوق يديتنين إتكوبايت سمية اللي هارك كناتيت الحمد لله. turtii waggaa takka booda ijoolleetti jawwal arguu deema. Sumayyaalleen haala saniin ijoollee kan keessi mul'isaa kootu jettee jirti jechuudha. Yaa'u inaaf waan nama goone qabu inaaftullee amma boodee dubartii arabaa ka fuudhu taate anatti zoor jedhee waliin agarruu jijjiiramuu danda'a jaalalli tarkaa garagaruu dandeetti waa shakkitee haala saniin gara biyyaa kootutti ijoollee si mul'isanaan jettee mucayyoo fuudhu deemullee ammaaf yaa'u birriin yaa'u jalqaba kafalamuuf amartii fa wajjin bitamu waan jiruuf akka kennaatti ka kennamu waan jiruuf sun bira jira. Yoo ani cancel godhe yoo ani yaada kee jijjiiradhe birrii sun ni haftii ni fudhatan jechuudha. Yookaan immoo yeroo akkanaatiif na tursiisaa booda deebi'ee fuudha jedheetiniin walii galalli deemuu ni danda'a jechuudha. Kanaaf amma ijoolleetti yanaan caaltu jaartii nama fuudhu eegasuma iyyaan si mul'isanaan jetti anillee deemee ijoolleetti ilaaluuf deema jechuudha. Boru karaa subiinuu keetiin kutuuf deema. Maal qabadhe deema akkuma argitan Sumayyaaf fi ijoolleetti jalleef waan tokko tokko waan akka kenna bibbitaa olee urga viidiyoo isii argin booda waan barbaachisu waan silaanii ta'aaf jedhu jechuudha. Bibbitaa olee amma ni deema san qofallee osoo hin ta'in asumaan waan qabadhe asii garuu deema jira jechuudha. Waan kanaan dura asii dhiisee biraa deeme qabadhee qabannaan haalli mijaa'u jedhee dhiisee isallee wanti jechuu deema. Kuni footoo kiyyaa fi kan Sumayyaa ganaa yeroo Sumayyaan osoo ilmoo argatin dura yeroo isin qal'oo'ee jirtu kuni kennaa waan akka xaawulaati. Haalli qabatanii deemullee haalli mijaa'u jedhee isin ture. Kanaaf isallee qabadhe biyyaan galuu deema. Yaa'u biyyattis footoo masan fireemitti deebisanii jallisuun ni ta'a garuu kun takka akka dura maxxanii dalagame waan ta'eef isallee qabadhe deemuuf deema jechuudha. أنا سمية رجل كباج كون اللي مو أسو يروجنا سمية جرا كبدو يروجنا جميلة جرا كبدو أسو جميلة دلتين ترى كنجرو ما استوى شهادة يشودا يادن نودا كوني سيوت أول رد لجمع أدنو كان نسكب ديم في ديما يسنين جدا يسلي هدوء جمدي كان عنده سيت أول رد كان دلجمع بعد دي أشين دقوف كان عليه كين نافي كسومس يادنو كين كبد دي كونيس يعني جمدي دي هذا كوني مو جمو
kan bahariffateen faana kennanii jamu ganaa isii xiqqishuu jirtu footoo kana hedduu jaaladha wajjin wanti kaanit Facebook fa'arra ture achumarraa buusanii hojjisanii footoo kana hedduu jaaladha jechuudha tasa kayaanillee immoo isaanuma qilleensa fudhachiisee jedhee gabbeetiniin footoo kan itti yaadee sunteen tasuma kaanii karaa gubbarra jechuudha jamu yaadannoo addaati isillee nama jijjiiramte fa'a isillee yoo fargituun beetimoo beetullee immoo ilaallaa jamu fa'anii wal agarree kanniinis qabadhe deemuuf deemaa jechuudha xaawurallee ta'u wanti kennaalee kennaa qabadhee gara biyyaa galuuf deema jechuudha boruun subii ka'ee deema inshaallah sumayyalleen akka eerpoortii yookaan dirree xayyaaraatti abaaboo qabattee eedoo abdii guddaa qaba jechuudha waan hayyamteef amma tabiraayoo fuudhee natti deebi'u jechaaf waan akkasillee ta'uu danda'a kanaafuu akkasitti waan bibbituufis bibbitee fi xumuree jira jechuudha amma akkasitti deema yaa mucaa fuudhullee immoo akkuma isin himetti haala mijeessate yookaan yoo sumayyaa walii gallee kan jiraannus kan ta'u taate yaa yaada jijjiiradhe jechuun ni danda'a yoo yaada jijjiiradhe illee immoo birrii isa fudhatan malee waan godhan hin jirani isillee immoo rabbi jaarsa gaarii haa kennuufi isillee eebbiseet mumkin isin jaarsa argadhettee gammachuu hedduu turte ni gammaddi achiin booda immoo deebitee sirrifatuu dandeetti jechuudha yoo moodhii isa yaada jijjiirre kan jedhuun taate yoo sumayyaa walii gallee isii wajjin jiraachuu kan eegallu taate ishee yaada jijjiirreedhaatu waan deema isillee garuu amma sitti mee hedduu loltee aartee jirti akkamitti sargi kee kaleesteetiin amma yaada jijjiirta wanni yaada jijjiirsu maali jettit gammachuu kee akka hin balleessan agartee natti aaraa jirti duraanuu isin amanuuni dubartii ilma biyya keetiitii miti akka sa'aatiin feet akkas na dhiistee deemuu ammaanuu eegaltee booda akkam taayettee waa'ee duraan jettee ta'ullee garuu ani seenaa guutuu itti himte jaartitii yaa wajjin walollee turre akkasii akkuma viidiyoo irratti saasofne ilmaantii osoo natti mul'isee waggaa tokko ol ture ilmaantii ilaaluu waan barbaaduu fi eegasii ilaalee araaramee deebi'ee boodaan illee immoo sammuu firii na ta'etti jeequmsa tokkoon alatti si wajjin yeroo dabarsullee ni argadha sana haala mijeessee si deebi'aa jedhee si dhiisellee jenneeni jennaan yoo isi walitti araaramte akkana fuutu si nayyamtu fa'a si dhoggitii maali maan angettee akkamitti si eegan angetteetiin waa hedduu ja'a turte akkas inshaallah anillee immoo yoo sumayyalleen kan hin fuudhin jettee har'a booda dubartii takkaa wajjillee hin deeminii ilaalinillee tabirallee fuudhii soo taate amma ijoollee guddifachuuf jecha fedhii isiin guutaa fi tabiraan fuudhu sumayyaa wajjin qat jedhee ni jiraadha ijoollee guddifadhee barnoota inni naqaan barsiisaa isiniin jedha akkasii kanaafuu hedduu gammadeen jira jechuudha saayibni kiyyallee immoo konkolaataa kennet saniin olii gadi deemaa bitaa ture amma isallee immoo wanti jedha jechuudha isallee gabbeetiniin makiinaa isaa geessaafit galatoomii jedheenit itti kennaa jechuudha inni isaa galatoomuu ulfaatu yaa araba akkasitti konkolaataa isaa siin olii gadi deemaa ture jechuudha dhaqee deebisa kanaafuu amma gammachuu hedduutu jira waan uumaa soollee dhabee jira jechuudha uumaa soollee wallaalee jira kanaaf isinis waan du'a inaaf gootanii rabbi ilmaan teetiin wal si agarsiisu sumayyallee rabbi si laaffisiis taa deebitu maal jedha namoota hedduu naa yaada naa wajjin cinqamaa turtan jechuudha isinis hedduu naaf ulfaadhaa hedduu naaf galatooma isin jedha gammachuu addaatiin jira jechuudha amma ka'ee borsuu bii gara biyyaa deemaa inshaallah rabbi nagaan achiin nu hagawtii gaafa achi geenyellee immoo gammachuu kee keessaniif mul'isuu deema jechuudha yaa mucaa fuudhuu deemullee ammaaf dhiisitiniin wanti jedha osuma yaada jijjiirtee immoo yaada jijjiiradheedhaan mallaquma isaan bira jiru nyaatamaa hafaa jechuudha malee waan biraatiin jechuudha mallaqa guddicha immoo kasla barbaachisu hin kafallee innis ganaadha jechuudha tasuma anaa mucaa wajji walii gallee waan hunda xumuranneetiin waan achi kafalee waraqaan nu jidduu seenee maanguddoon nu jidduu seentee eega jenne booda viidiyoo irratti as baaneet wanti eega jenne gara sumayyaan ilmaan kan keessi mul'isaa kootu jettee ilmaan teessi yaaddee abbaa yaaddee subhaanallah waan taateen beekoo gara itti beekan fakkaate baabaa jechuu eegalanii maali jettee haala saniin isilleen san jennaan duraan maal jedhaa turte abadan nam tokko dubartii arabaa sitiin kennuun fuutu jedhaa turte jechuudha araba takkaa miti barbaade afur akka fuudhuu danda'u itti himee ture jechuudhaan illee
Yaa'u isilleen argitee jirachuudha akka fuudhuu danda'u fi barbaadu akka salphiin kaa'uu fi danda'u jechuudha. Asitti hanga afurii shari'aan hayyamu san ani mallaqa qabaadhee jiraachuu dandeenyaniin waan isaanii kafalamu kafalaan nam tokko dubartoonni araballee immoo eega fuudhee booda narratti hin fuudhin hin jettu. Ajaan qabdu isin jiraachisaa zana isin godha maaliif jedheen akka jiraatuma qofaa fi ilmaan hortee jiraachuu barbaadde yoo jiraachisuu dadhabe rakkoon jechuudha sanii. Akkasii amma hedduun gammadee jira isinis gammaddan naaf galatooma naa wajjin warri gammaddanii ulfaadha isin jedha. Deemit konkolaataa isaa bakki adeemsee fi borsuumiin ka'ee bakka irra ga'ellee kan isiniif humtaa jechuudha viidiyoo itti aanuun kan isiniif dhufte isii wajjin araaramnee ilmaan xiyyaa anaa maddee anaa dhungataatiin kan wal arginu jechuudha. Naaf galatooma naaf ulfaadha isin jedha.